Sidhaba jedhee guyyaa tokkoofiyyuu yaadee hin beeku. Guyyaan har'aa osoo naa mijachuu baatee si bira dhufuu baadhee maal qaba ture. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa. Egaa Abiraam guyyaa har'aa Ermiin guyyaa kaleessaa waan na sobde qabdii wanta biraa Ruutaa faana haasa'aniit ishin immoo homaa hin haasofne naan jettee yeroon fiduu ilaalu garuu wanta biraa ture. Yoo dhugumaan kun Ruutaa itti karaa cufee jiraateera ta'ee Ermirraa adda ba'uu nan danda'a. Garuu immoo wanti isheen naa gootee addadha. Guddaan ishee galateeffadha. Yaaddoo dhiphinaan keessa jiru hunduma keessayyuu na baafteetti. Haa ta'uyyuu malee falli jiruuf malli jiru kana duwwaadha. Ruutaan mikilaata barbaaddii yeroo kamiyyuuti. Osoon wanta kana dhiiseerayyuu ta'ee boruu wanta biraa fiddii isheenii. Meerruu nan ilaalaa yoo dhugumaanii fedha qabaatte gara manaatti deebi'uu barbaadde. Mannis banaadha. Rakkoo tokkollee hin qabu. Garuu immoo ani waanaa biraatti yaade hin turre. Ishinillee akkasumadha. Namoonni baay'een immoo lakkii wanta biraatiif dhufte naan jedhanii kan bilbilallee naa bilbilanii keessaanis na haasofsiisan baay'een isaanii ni jiru turanii. Akkuma obbolummaatti kan walitti sinne nama gaariidha jedhee jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa haalli ittiin ittimu baay'ee ulfaataa. Wanta isheen yaaddes miti. Yeroo biraa isheetu bilbilee na argata ture. Har'a garuu anatu bilbilee fi kottuu yeroo hin jedhuuni ishii dhufe jetteetu sagalee baay'ee gammachuu ta'e tokko dhageessiste. Egaa maaltutti dhagahama jedhee dubbatee ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni akka Abiraam kuni iddoo kamittiyyuu ni miidhama jechuudha. Sababni isaayyuu jireenya isaa dhiisee jiruu isaa dhiisee yeroo baay'ee yeroo inni nama faana rakkatu dhiphatu ni jira. Keessayyuu dubartoota wajjin jechuudha. Dubartootaaf kabaja qaba, iddoo qaba. Akka inni yaadutti immoo dubartoonni ittiin dhufan jechuudha. Isaan argachuufidha kan isaan dhufanii. Egaa booda keessaa osuma akkasittiin cannaqamu ni dhufte jechuudha. Ani garuu ishii natti fakkaattee dhufaa jirti. Qabannaa mataa isheetii uffannaan ishees ni jijjiirama osuma jedhu dhuftee. Ani baay'ee si yaadeen ture. Baay'ee mana kan hin jedhamne jettee jechuudha. Akkamittiin guyyaa tokko keessatti immoo jennaan beektaa galgalayyuu irrabni na qabuu didee jettee jechuudha. Kuni wanta biraadha jechuudha. Abiraamiif hin galle malee ishii jaalalli ishii qabaa jira jechuudha. Isarraayi milikinni immoo jaalala qabuusaa ittiin beekamu yeroo darbee Ruutaa faana adda baatu moo mee maali yaadni kee jetteeni yaada dhiyeessaa fi akka turte ni yaadattu jechuudha. Sana booddee hin kolfee jechuudha. Erga kanaa booda waan hin sittimu qaba, waan si waameefan qaba guyyaa har'aa wanta qubna garaadha jennaanii afaan keessaa qaqaqqabate jechuudha. Abiraamii ittimuufis dhiisuufis ni waallalame. Sana booda nan dhiphisiinitii wanta jiru haala jiru natti himii jetteen jechuudha. Suma kanaan jedhu itti himee kaleessa ati mee waan na sobde qabdaa jedhee isa dura jedhe sana irra deebi'ee maalaan si sobe jennaan Ruutaa faana waan biraa haasoftanii ati garuu kan naan jettee waan biraadha jennaan. Sanaan dura garuu viidiyoo galgala isaan hojjetan illee agarre garuu TikTok irratti kan hojjenne sanatu sitti tole jennaan inni bareedaadha. Rakkoo hin qabu. Garuu immoo isa miti wanta biraadha jedheen jechuudha. Gidduu kanatti egaa maalaan si sobere jetteeni ani yaada kana simma jenneetuma kaayee jettee garuu Ruutaa biratti rakkoo fidee jira. Kuni
Ruuttaadhaa fi gaarii ta'etti mul'achaa hin jiru argeera. Anis galgala baay'een itti yaadaa ture, ol baasee gadi buuseenii. Isa kanaafiyyuu aniif ati adda bahuu nu barbaachisa jedheen jechuudha. Akkaataan inni immoo ittiin haasa'u baay'een jaaladhe. Sababinsaa yeroo xiqqoodhaaf nuti walirraa fagaachuu qabna, adda ta'uu qabna jennaan mucayyoon iddoo kanatti baay'ee gubatti, baay'ee aartee jechuudha. Egaa waan ati naa gootes, waan ati naa taates dagachuu koo osoo hin taane dirqama natti ta'eeti. Jireenya koo wal qixxeessuun qaba, toora galchiisuun qaba. Dhugumaan kun yoo ishii fageessa ta'e jedheen jechuudha. Yeroo kana keessatti ani kan si argadhe guyyoota muraasa, saatota muraasadha. Garuu si argachuu kootti guddaa gammadeera. Uffee jedhee yeroo itti nama gaarii hiriyaa dhugaa ta'e argadhe jedhee lubbuun koo aara galfattee na qabbanaa'uu jalqabdutti. Yeroo ati kana natti himtu baay'ee gaddee jettee jechuudha. Mee maal gochuun qaba ture? Akkam gochuun qaba ture? Mala isaan wallaalee na dhibeem jedhee jechuudha. Mucayyoon dhaabbachuu dadhabdee ofirra gadi teessee maal qaba osoon yeroo qabaadhee dhufuu baadheera ta'ee guyyaa har'aa jette jechuudha. Maal godhuree jechaanii ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi nama gaddisiisa jechuudha. Haalli mucayyoonii agarsiisaa itti jirtu haala jaalalaati malee haala hiriyaa cal jedhamee hin turre jechuudha. Dhugaa dubbachuuf Abiraam asirratti na gaddisiisa jechuudha. Dhaqee wantoonni garaagaraa iddatti dhufee keessa seenee keessaa bahuun hin ulfaata jechuudha. Isheen immoo haala isheen ittiin dhuftee ola seentee haala ulfaataadha jechuudha. Kennaadhaan dhuftee egaa akkuma jedhamu waan baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee furmaanni jiru irraa fagaachuudha. Dubartiin kun dubartii geessuudha. Akkasumas illee haalli isheen immoo agarsiisaa jirtu xoxoqqeen kun, dhungaannaan kun, viidiyoo wajjin waraabuun kun irratti baatee waan baay'eetu jira jechuudha. Kuni haadha manaatti waan gaarii ta'e itti hin mul'atu. Dhugumaanis immoo jechuudha dhaloottaan kuni yaada jireenyaa qabdi ta'uu hin qabdu ta'us namaaf hin galu jechuudha. Isa kanadha. Fakkeenyaaf kaleessaa dura na haasofsiisee naani lakkan isin haasofsiisuun barbaadu sin fedhu jetteeni yookiin akkuma Abiraam jedhu qobaatti hambisuuf ta'uu mala hin beeknu nuti. Isa kana garuu haa ta'uyyuu maleedhaayi amma nama gidduudhaa, dubartii gidduudhaa fagaachuu qaba, of eeguus qaba. Ergamtee cufuu dandeessi. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan baay'eetu dubbatamaa jira waan ta'eef mucayyoo kana kiyyaanitti fi roobeen erguu danda'u isa dhugaan siniin jedha. Walii bilbilaa jiru kan jedhamus dubbatamaa jira jechuudha. Guyyaa har'aa hiyyuun bilbilaa kiyyaa harkaa fuudhee jira jechuudha. Yeroo kanatti yeroo baay'ee saatii dheeraa akka eermii faana walii bilbilanidha jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoodha nama barbaachisa. Isa kanadha. Boodarraa garuu ani dhugumadhaan gaa'ela keessan gidduu galeeraa Ruuttaa osoo nan hin dhufiin dura kan isheen sirraa gargar baate. Garuu waan hundumayyuu gaa'ela keetu si caalaa. Ani garuu dhimma gaa'ela keetiif miti hiriyaa argadheera, hiriyaa dhugaa, hiriyaa hojii koo keessatti na jabeessu, haala hunduma keessatti na faana ta'uu jedhan ture. Ani immoo baay'ee sitti gammadee ture. Maalan si godhee namni sila qarshii baasee kennaa namaa biteef miti kan nama jedhamu. Haalli kee amalli keeyyuu anaaf gahaadha jettee jechuudha. Innaa isa kanadha. Akkamittiin akkana naan jettaan kanatti yaanni isa dhugaa dubbachuudhaa fi bakka waanuma biraaf akkasumatti walumaan oolla jetteetu na waamteen se'e. Ani immoo baay'ee si yaadeen ture. Ariifadhee kanan dhufeef akkamittiin na bilbile fa'ii jedheeni jettee jechuudha.
gaa'ellimmoon caaluree akkasumallee hin beekama kaa inni waan hundumarraayyuu gargar bahee ijoo dhala isa jedhamu akkasumallee jireenya isa jedhamu kana hunduma isaa dhiisee of danda'ee jiraachuudhaan kan inni barbaadu kan inni yaadus garuummoo akkan callisee tasgabbaa'ee taa'uun na gochaan jiranii ani rafeeyyuu gaafan dammaqee maaltu ta'ee maaltu uumame har'a'uu maalan jedhama jecha maaltu natti darbataman jedha kanaafiyyuu yaadduu natti ta'ee jira jedhe jechuudha yeroo kana keessatti bakka isheettee hammattee morma kana qabdee asirraan achirraan xirgootee jechuudha yoo fedha kee ta'e al tokko bichaan hammadhu jetteen jechuudha innaa kuni dhugaa dubbachuudhaa fi hiriyaa zimmi jedhame callifamee waliin hojjennaa miti hiriyaa jaalalaate akka jaalalaate jechuudha innaa dhugaa dubbachuudhaaf jaalalaadhaan qabamteetti jechuudha haalli isheen taasisaa jirte kana bareedaa haalli kee kana dheetti takka mataatutti takka ija keessa waan isheen xaradduun hin beeku irraa xaraddii waan baay'ee gochaa turte kaleessallee akkaataa isheen gochaa turte argitaniitu jechuudha fiidiyoo gara dhumaa irratti jechuudha sanaa booda bakka hin deemte yeroo isheen deemtu keessatti immoo Abrahaamii naaf hin galle wanti isheen agarsiisaa jirtu wanti isheen taasisaa jirtu tokkollee wanti naa galee hin jiru bakka mucayyoon wanti isheen agarsiiftu wanti nani isheetti himuudhaaf dhufeeyyuu tokko miti waan hin fidee itti himuun qaba jedheeyyuu muluu isaa ittiin himne waan addaatidha falli jirummoo irraa gargar ba'uudha kuni yoo sababa ta'eefi heeruttaadhaafi wanta sanammoo otoo hin sirreessin osoo waliin qabachiisiin wanta biraa taasisuu hin malu jedhe jechuudha gaaffii isatti ta'eeran isheen akka taammattee akkatti waan lalamtee isa biraa deemtee gaaffii guddaatti ta'ee jira jechuudha yoom kun hundumtis akkanarraa dhaabbatu akkanarraa galuu waan hin beekuun qabu jedhe jechuudha si'a gargaaruu siin jenna obboleessa keenya Abrahaamii naa ofirraa adda kutuu keedhaannaa ammallee jabaadhu gaansiin jedhe rabbi keenillee kadhadhu namni gizee ammaa waan baay'ee hojjetti waan ta'eef siin jedha ani garuu yeroo baay'ee kan inni shakkaa yeroo Abrahaam kanaaf roobedha jechuudha roobel jechuun nama baasan beenne siin midhamee waan baay'eetu jira jechuudha isa kanaaf gooftaan si haa gargaaru siin jenna